أبيت أرمو أعوذ بالله ما هو مسوبة سنة لولا وريقمي لولا وريقمي نبيرا وريقمي وقنا ساتن قبساتنا مقاسا قافة دواء أبيت أرمو أعوذ بالله ما هو مسوبة سنة يا ربي كل قافة جرو قبسا ولين أبتنيتو قبساتك وغرغارو فاتي وجتيتا دو أسهرت مالي في درمت تري إنون دوني سندوا كان أبيت دروتاني يودو يغوتا دا نما سبا صاف فالمتاجر غافتو صاف واغور غارتيتاني ديني ودين جيتشوف جالن غويا غوتو لولر اولتي ساعتي سغلر هغا ساعتي توكو لولر توراني إيسا أولو باسني أولا سنة ميداسني أكا دينين أرجيني قدوف يوتكاتي حاجة هالكان كيسا ساعتي تربا أولي وراني كن إفاجي الرتورة جيجو ربي مالي سنين جدا أمتكان مالي سنين جدا ربي جلا ديمتني ربي جلا تيتني وانو بسمو قبو ما ننقافن ما نسنين نم بالبل ميديا الرباتي ما يجيد ميديا الرباتي ما دين فانا سربيت وقني نانو سني إن بالبلا سانو كنا وانا تفيتو دبت ما جرد بافن ما فنجن وانما أجائبو وانما ديبو harda yoo video suuraa poolisoota gaafa sana boojinee maxxansine bifa fuula isaanii kalarii jijjiirtanii inni isa kana jettanii dubbattan ceerri haga kana caaleen jiru jechuudha. Nu ceersitanii jechuudha. Dhugaa isinitti himaan ceera guddaadha jechuudha. Mataa gadi nu qabdan hamilee nu cabsitanii jechuudha. Gaafa suurri video diinaa dhufee kalariin jijjiirame inni kana jedhamu akka ajandaa diinni bocee maa nu banne haga ammaa sa'aatii kanaatti namni nu banne jira. namni mee addanuu haa baasuu isanuu dubbisaa jedhu jira jechuudha. Maal waan ta'u jirurraa addan baafattu ati ilaalte mul'ataa jira bar. Viidiyoo diinaa barbaasanii isa jechuun jiranii bar. Jaala wareegama isaa baasnee awwaallee bakka itti goonee biraa deemnee reeffi isaa galee dalloo maalii jira jechuun jiranii bar. Galee maatii isaa bira jira jechuun jiranii bar. Wareegamni isaa achi galeera jedhamu jira bar. Viidiyoo yeroo harka isaa duubatti hidhanii rasaasaan nama jahatu rasaasaan rashane jedhamu faatu dubbatamaa ture bar. Maan baasne ree viidiyoo sana warri sun? Maaf hin baasne viidiyoo sana? Kijiba haga kanaattu deemu jira bar. Kijiba haga kanaa jiru eenyutu nu gaafate? Eenyutu bilbilee nu gaafate? Aishaa Goobanaa kaleessa bo'aa turte. Jeneraal Aishaan boohaa turte jechuudha jaalli sun. Imimmaan isiin boohaa turte sun namatti hin dhagahamne jechuudha. Namni hin beekne jechuudha. Jaalli sun karaa keessaatiin nama nu gaafate irra nurraa hubate keessaa nama tokko. Namoonni gameeyyiin jajjaboon akka isii jira jechuudha. Warri karaa keessaatiin nurraa hubatee gaafas nu gadda akkanaattu nu jira jennee hubachiifanne jira. Ummanni kun ummata keenya otoo wanna qabatamaa hagasii argitu otoo haala akkasitti diinni deemaa jiruun akka ajandaa diinni bocee otoo argitu wanni isin taatan mataanuu cabse rabbii jala deemtanii wareegama jaal Kamaal Heebboo xureessitan. Lammaffaa Kamaal Heebboo waan amantaa musliima ta'eef ajjeesanii jettan waan arsii ta'eef du'ee jettan ana amantaa kiyyan beeka eenyuyyuu fakkeessaa fi miti bar waggaa waggatti gaafa iida kabajinu suurri kiyya akka sooshaal miidiyaa irra hin jirre hin jiru fakkeessaaf maxxansaan turre bar gaafasiyyuu akka diinni ummata kana karaa amantaatiin dhaaba kana jibbisiisuuf yaalii cimaa inni godhaa ture beenna beektaanu addi bilisummaa Oromoo amantaa kamuu maxxanfatu kamiyyuu ammoo hin jibbu kabajaan amantaa kamiifuu godhama dhaaba keessatti namni kamuu amantaa isa kaleessa mana isaatti qabu as keessatti hin qaba hin geggeeffata namni isa dhooggu hin jiru fakkeessiif nu argaa fi miti kamaxxansaa turre suura sana beekta argaa turtan ture suurri miidiyaa kana guutuurra jira suura miidiyaa irra jiru kiyya otoon taane waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hunda yoo inni hiriiree saffaa guutee salaatu argaa turtan jedhan maaliif kun ajandaa diinni boceen sirbuun ajandaa diinni boce faana deemuun kun haga yoomiitiif ta'a haga yoomii akkasitti deema haga yoomii shakkii qabsoo dirree keessatti haga yoomii shakkii dirree keessaa kanaan ummanni kun mataa wal dhukkubsaa oola bira darbee nu dirree jirru jiruuf jireenya keenya dhiisnee rakkoo keessa jirru dhiphisuun haga yoomiitiin gaafii guddaa jechuudha. Haga yoomii akkasin akkasi dhiphattan haga yoomii isin akkasi nu dhiphistan an hin beeku. Waan Kamaal Heebboo irratti rabbiin olaane rabbiin guddaan irraa isin gaafataa jechuudha. Warri hadha reeffa isaa boqonnaa dhoowwitanii nu'uu inni irraa kufee qaanuu baname madaa keenya tuttuxxanii boqonnaa nu dhooggitan rabbiin tokkichi gatii keessan isinii kaffala jechuudha. Gatii keessan ammallee rabbi isin hin dhabinii jechuudha. Gatii Kamaal Heebboo irratti isin taphattan reeffa Kamaal Heebboo isin irra dhiichiftanii diina irraa dhiichisiisuu jirtan kun rabbiin tokkocha ta'e gatii kana isin hin dhabu jechuudha. Gatii kana isin hin dhabinan waan biraan jedhu jechuudha. Wanni addaa wanni isinii dhiheessee isin itti amantan injiraatin yoo barbaade Kamaal Heebboo lolarra wareegame
lolee wareegame na biraa wareegame hoggana isaatiin dirree sanan jiraachuu miti otoo dirree biraa jiraadhe otoo bakka biraa battala biraa jiraadhe otoo godina biraa keessa jiraadhe godina lolli sun itti ta'eyyuu jiraachuu baadhe wanna Kamaal keessa jiru guyyaaf daqiiqaan quba qaba jechuudha. Warri adda miidiyaa kanarra bahee iyyaa jiru akka wadala harree baroodu jiru kun warra Kamaal eessa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo eessa akka jiruu fi maalirra akka inni jiru maal keessa akka inni oolu hin beeknetu iyyaa jira jechuudha. Warra eessa jirraa keenya quban qabnetu iyyaa jira jechuudha. Warri eessa akka jirru quba qabu akkasi boo'u jira miidiyaa gubbabba'ee. Warri maal keessa akka nu jirru quba qabu boohaa jira. Maal uffatanii bulan maal nyaatanii bulan warri jedhu imimmaan boohu jiru sana beekta. Inni hadha achirraa baroodu jiru kun ayyaallaallattu warra karaa sirbi oo'e sirbantu akkasitti iyyuu jira ammallee boohaa jiran warri waan nu keessa jirru quba qaban. Akkam goonee isin amansiifnam wareegama Kamaalii dhaqee baasaa ree isinii boolla. Isa baasee isinii fida. Ummata kana abbaa faadha isaanii rakkisuu fi mireedha. Rakkisaa ka argattan sirbaa diina waliin. Wan biraan jiru diina gammachiistanii diinni nurra gammade wanni fidu ammoo hin jiru diin. Wanni nurra argatu tokkolleen hin jiru. Wanni nu laafsisulleen hin jiru. Wanni nu hubatu deebisulleen hin jiru. Olola yoo taate ololaaf bakka hin qabnu. Ololli kaleessas ture hardhas hin jira. Olola bakka nama kennu miti. Ololli warra duuba deebisuu miti waraana bilisummaa Oromoo ammoo. Kanaaf warri ta'e jettanii itti yaaddanii sirbaa turtan gatii keessan rabbi isiniin dhabin akka jalqaba jedhe sana jechuudha. Warri ta'e jettanii reeffa isaa gumaa isaa gar balleessuuf wareegama jaalaa ajjeefame jedhaa sirbaa turtan sun gatii keessan rabbi biraan dhabina. Warri ammoo otoon hubanne otoon beekin warruma mootummaan ergee sirbu faana sirbaa turtan jarana rabbi sodaadha. Rabbi isin uume rabbii tokkocha salaattaniif sana sodaadha. Jaalli shaahideedha kukuffisee kufe guyyaa sana. Baasnee harka kennaan bakka sunii awwaalanne. Iddoo keenne sanatti quufuu dadhabnee eega achii deemne lammaffaayyuu achi deebinee baafannee awwaalanne. Adda abbaa faati kenna firoottan kenna deeggartoonni kenna onneen gubatu bor awwaala isaanii arguu danda'a yoo nu duuneyyuu. Dhalootaaf himnee dabarra. Dhaloota qabsiifnee mallattootti goonee bira darbinee jira. Godaannisa uummanni keenya qabaaf akkas godhuu jira. Kadirree irratti waraabessi nyaate meeqatu jira jaallan keenya kabaafannee awwaalanne dhiisi. Wareegamni hin jennu barnuuti gaafa diinni wareegama keenya alarratti hin argin. Wareegama lammaffaa nu kaffalchiisan jalqabaan jedhu wareegama akkasitti nu dhoffannee akka nun argineef awwaalanne isan nu dubbistanii jechuudha. Kanaaf gama Ustaaz Kamaal Heebboo jaal Kamaaliitiin rabbi jennatul firdoos isaaf haa hiruu waan jedhu waan biraa hin qabu. Kamaal dirree kanarraa waa hirbise dirree kana qaaha itti bane jaallan tana cufa irraa gaaddisatu irraa ka'e jechuudha. Gaaddisatu irraa mulqame. Kamaal jechuun gaaddisa waraana kanaati. Gorsa waraana kanaati. Abbaa naamusa waraana kanaati namni kun. Naamusa isaa irraa waa hedduu barata waraanni kun. Jaallan bar waraana wareegameef hin boohani himimmaan boohaa fi turree bar. Kaadhaa fi xurumbaa afuuftuu miti qilleensa kanarra baate bakka jirru iyyuu kan beenu. Kanaafi warri irra deebi'ee ammallee warri shiira kan kalaqxanii ta'ema jettanii waraana kana diiguuf yaalii akkasii gootan gatii keessan rabbi isinii haa kaffalu. Warri ammoo tolaan burjaajaa turtan haalli jiru kana fakkaata. Gama biraatiin waraana bilisummaa Oromoo bifa kanaan cabsina jedhee warri sirbaa jirtaniif sirbuuf asii achillee jirtan wallaahi wabillaahi rabbitti isinii kakadhe waraana kana daqiiqaaf sekendiif duuba deebisu sadarkaa inni irra jirurra duuba deebisuu miti maayikiroo sekendiif sochoosuun akka hin danda'amne cimsitanii beekuuf hubachuu qabduu isiniin jedha. Waraanni kun xiiqeffatee jabaatee bakka inni itti gaaf tokko qabsaa gargaarra gaaf tokko kana hojjenna jettanii as baatanii kaatanitu harreessa abbaa keessaniif guuramtanii boo'icha nutti dhuftanii taaziyaa siniif haa ta'u yaa kalbi dhaabetti duuteetta sinitti nama deddeebise yoo ajjeefaman yoo oboon tokko qabsaan tokko du'e sit ajjeesen as baateen boo'iin waliin qabsaa'uu dandeessa sagaleedhaan maallaqan humna keedhaan waliin qabsaa'uu dandeessa rasaasa bituu dandeessa leenjisiisuu dandeessa faandiyyoota gadhoota fakkeessitoota nurratti boo'ina isinis taaziyaa keessan teenya kan dhaabin duutan isinii boo'aa jiranun qabsaaf boonyunun qabsoon itti fufa qabsaanin kufa qabsoon itti fufa hinduune bar